Waraqaan eenyummaa kun yeroo daldalamu gatiinsa hammamii otoo hin ta'in sana booda waan inni balaa inni nutti fidutu guddaadha. Rakkoo keenya keessaa maraan martoo rakkoo keenya keessaa akka inni tun baane kan nu taasisaa jiru tokko isadha. Namni waraqaa eenyummaa bituudhaaf dhufu kun dhuguma Oromiyaa keessa jiraachuudhaaf hawweetu moo maaltu mootiveet isa godheetu hin laalamu. Namni gurguratu maallaqitti ilaaleeti irratti mallatteessee fi chaappaa rukutee kennuu fi duwwaadha kan beeku. Biyya irratti rakkoo akka inni uumu hin laalu. Itti mul'atu. Caasuma keenyaan dizaayin ta'anii qaama sadaffaaf kennamanii deebi'anii kan nurratti hojjetan baay'eetu jira. Qabiyyee durii kan immoo mirkaneessinu of eeggannoodhaan with strong supervision inspection to'annaa hordoffii cimaadhaan gaggeeffamuu danda'utu irra jira. Qabeenyi uummanni kun qabu har'a waa biraa miti lafa. Har'a qabeenyi uummanni kun qabu lafadha. Lafatti jirtu taakkuu tokko haa taatu maal haa taatu properly sirnaan seeraan managing goonu taanan hammuma taakkuun tokko lafti abused taatu lubbuu nama meeqaatu sana keessa rakkinatti gala. Ammaan booda nuuf rakkoon adda haa baanu erga jennee abaarree walii kakannee hojiitti gallee booda waan akkasii kun uumamuu miti mallattoon tokko magaalaa tokko irratti nurratti mul'ata taanan tarkaanfiin keenya hadhaa ta'utu irra jira. Demoogiraafii magaalaa keenya karaa nuyi yaanneen demoogiraafii magaalaa jijjiiraa jiru keessaa tokko ijaarsa seeraan alaa fi gurgurtaa liizii. Namni liizii kanaan namni maallaqa qabu lafa kana fudhataa jiru eenyu akka ta'e hundi keenya hin beekne. Namni keenya kana keessatti humna godhatee dorgomee baay'een isaa harka namoota keenyaa miti kan galaa jiru liiziin kun miti. Nuti kan laallu galii magaalaa keenya guddisuudhaaf garuu qabeenyichi immoo darbamee kan inni laatamaa jiru gara biraattidha. Deemee hammi kun yoo walitti idamaa dhufu immoo dhiibbaan inni deemee nurratti fidaa jiru immoo waan nuyi argaa jirruu fi arguuf deemaa jirrudha. Kanaaf an dhimma caalbaasii liizii kana gonkumaa hin barbaachisu haacufnu sirrii miti jechuudhaaf otoo hin ta'in of eeggannoo guddaadhaan dhimma hojjetamuu qabudha.